ilma namaa akka namaan nyaannu akka keenya dabarsineen kenninu aan akka kootti kan baarkitti dubbadhoo naan jettan annaftanyaas ta'e jinniis ta'e jaankaas ta'e ilmi namaa na biratti ilma namaati waan sabni isaa kan biraa ta'e maqaan isaa baduun barbaadu ajjechaa sana keessaa quban qabu obboleessa keenya kabajamaa artistii Tufaadhaan nan ergaa yoo suuraan kun maatii ta'e ergamu naan jedhe nan erga innum ta'e warqa isaatiin yoo immoo lakki jedhee amma ilaaltee dhuftee uummatatti himtaa anna kan siniin jedhu suuraas maatiitti erguu hin danda'u maalis elmatti erguu hin danda'u isin galchuu bicha jabaadhaa itti gaafatamummaa guutummaan guutuutti nan fudhadhaa akkasiin itti duute waraqaa embaasiif mootummaarraa warra dhaqee achii kaaserraa tokkoffaa wanti namanuu qabdan ana caalaatti mootummaan Saawud Arabiyaa namni tokko makiinaadhaan du'ee jennaan sobee manarraa kufteen jedhu yoo immoo manarraa kufte makiinaan duuteen jedhu geessanii obboleettiin keenya dhibbaan dhibbatti kan isin duute Paakistaniin tu mana xalabaatii balleessee gara mana obboleettii firasii geessu makiinichi akka hin taanetti goommaan xaaxa'ee samii keessa ol ka'ee akka inni garagalee fi waa hedduu akka inni lafarratti illee baay'ee jara miidhe lafarra gangalatee makiinichi miidhaa guddaa akka jararraan ga'e barreeffamaanis na bira ga'ee jira viidiyoodhaanis na bira ga'ee jira obboleettii keenya illee hattaa mallattoo harka kophaatti mallattoo maatii maaliif waa hunda nan haasofsiisina waa hunda haasa'uun barbaadu kun obboleessaa kun fira maali tufaa yoo obboleessa ilma Oromoodhaaf wareegama hiriyoonni isaa biraa kafalanii illee lubbuun jiru ta'e malee walumaa galatti akkan isinitti himuu hin dandeenye ta'e deebiin obboleettiin keenya boqotteetti reenfisiis argameera maatiin immoo burjaajii keessa jiru hagalchinuuf immoo maal wayyaa artisti Tufaa asirratti yaada kenniiti yoo uummanni hin galchinaa jabaannee galchina riyaala 100 kennine jedhe isinii wajjin hin jira lakki hin galchinuu hateessuu yoo jedhe immoo man isinii wajjin hin jira aan dirqama koo fixadheeraa artisti Tufaa waan jettu jedhi footoon keessaan si ergu dabarsitee namatti hin argin dubbadhu ammasitti. Waan jedhu ammaa qaba waan jedhu hin qabu amma viidiyoo illee ilaaluudhaaf jecharraa akkasii wanti hin jedhu akkamitti akka reeffishii gara biyyaa galuu irratti xiyyeeffachuudha namni kaa egaa dhalli namaa jijjiiramaa biyyaa ba'a of jiraachisuu biyyaa ba'a maatii fi jijjiiruu biyyaa ba'a waa'ee mucoo kanaa yoo dubbatamu xiqqoo na dhukkubsa waan taateef waan jedhu namootuma jala jirutu beeka kanaaf obboleettiidha dhiiga kiyya baay'ee keessi kiyya madaala baay'ee dubbachuun barbaadu akkaataatti galtumuu ba'e murteessaati waan jiru irratti dubbadhaa malee anamma baay'ee haasa'uun barbaadu natti isin ergi viidiyoo nagasaatu duratti meeraan nagee wayyoo kalaas nan balleessaa dhiifama naa godhi ergeen ture haqeera kalaas ergitullee rak jechi kiyya laalmuu bee wanni jiru beekte waan jiru guutee dhala namaa ijoollee tokkotu keessaan dhufee footoo nu ergii viidiyoo nu ergii naan jedhaa jira ummatoo anuu gara jabeessa akkanaatii miti keessoon kun ajeeqamee jira dhageessanii yoo suuraa asii argitanii dhugaadha hadha diraama 16,000 barbaachisa biyya galuudhaa jedhame diraama 16,000 sana yoo ofirkaa qabaattanii akkasiin saffata keessanii ittanii mana gurgurtanii kafaltanii galchitan nan beeka garuu akkamitti garaan kun danda'ee footoo kanaa sin agarsiisuu ka'e mubee naa ergita rakkoon ergiif jallaaluu wayyaatti mubee naa ergita rakkoon waan ammatti maanni waa'ee mucaa kana waan isa baay'ee goddaa bedhiisiiti footoo yoo isinitti ergame dhageessanii footoo yoo isinitti ergame hin jeeqamtu dubartiin hin ergu nama tokkotti feetu amanii gargaari feetu dhiisi fakkiin maaliif boo yoo fanaddaa ta'e hojjetu wallahi hin ergu artisti Tufaan afan ergaa inni alaafinnatti isaatiin isiniif ergu anu waan ta'e natu beeka wallahi fakkeessuufi miti sini galee maatii immoo ilaa ketoraan dhiifama guddaa footoorraa wanti dhimma qabdan hin jiru obboleettii keessan isiniif agaltu adagaa makiinaarraa tolli wayii eegamu hin jiru dhugaan sin itti mala artisti Tufaa ilaalii godhu adagaa makiinaarraa wanni eegamu hin jiru balaa makiinaarraa wanni eegamu gaarummaan eegamu tokko hin jiru balaan makiinaa baalageedha yaa rabbi adagaa namni nama baalagee yeroo nama baalu maal jedha adagaa makiinaa siif kennuu jedha namni nama eebbisu immoo adagaa makiinaarraa rabbi si haa eegu jedha dhiifama naa godhaa footoo tokko wanni isinitti ergamu hin jiru
obboleettii keessa reeffa siisiniif galchina namni du'eera akka fedhettu aduu ani qaxitaa kana naasaa malee asaas qabu achi qabu kan beeku dhiifama narraa taa garuu warri fira natti hin gaddina natti hin qabamina jechuudha. As qabeechi qabiin beeku obboleettii keessan reeffisi akkasiin galtu ammas waadaadha nan godha yoo ji'a tokko irratti fudhates yoo torbee tokko irratti fudhates obbolaa koo gagaarii wajjin reeffa obboleettii keessanis isiniif hin galcha akka amantaa keessanitti ilaaluun eeyyamamaa ta'e ilaalladha achumatti yoo ilaaluun dhorgaa ta'es akka isintu beeka amantaa keessan hin beeku akkaataa reeffa amantaa keessan qabbaramu hin beeku reeffa keessan isinii galchee jennaan ilaalla isii ta'uu ilaallattanii mirkaneeffattanii bakka ilaaluu dandeessan ilaaltanii mirkaneeffattu kanuma isiniin jedha isinitti hin dhaga'amini ummanni kun akka keessanitti cinqamaa jira kanaafanis barattus ilaalimu garuu duuteetti qofti jala namansiisu kanaafan ijoollee kanatti mee yoo isinitti dhaga'ame na kolchaa waa tokko gochuu hin dandeenyu obboleettii keenya kan duraanii sana kan biifolee bira jirtu biifoleen fedha kun naagalchi nagaa isaa neetworkiin naan hojjetu sagaleen koo waddaan jite immoo natti bishii boleesso biifolee naagalchaati yoo danda'ame obboleettii keenya zolloomne sana waan ittiin haasofnu qabna waan hin jedhu nan qabaan obboleettii koo sana biifolee akkam jirta biifoleen ganeera handiyyaa kana maalan Kale jira sawa. Salaam alaikum. Waalaikum assalam biifolee koo akkam jirta fayyaadha Jirta akka Mubaarak hedduu isin jala taa'ee si dhaggeeffataa jira bara. galatoomi biifolee abbaa haqaa qabsaa ilmaan oromoo nama yeroo jalqabaatiif hojii tokko hojiin hojjedhee xumure dhugaa gara kootiin galatoomi siin jedhaa ulfaadhu dirqama lammummaa keetii dirqama maalummaa keetii baate artistu faa soorii ishii dhiifama guddaa kanaafi biifolee koo galatoomi ulfaadhu xumurree jirra fotoodhaanis Laa wallaa hedduu galatoomi. Homaa rakkoon qabu kun dirqamaati maal? galatoomi ulfaadhu obboleettii keenya sana si biratti mana kee jirti Achuma jirti kaamaalee haga anuma bira jirti garuu anamma bakka dalagaa jira. galatoomi situ baase malee ani biifoleen bakka siin jirtutti dhaquun jedhaa ture ammadha sirka balleessu jedhee namni obboleettii keenya sana nuu fuudhee biifolee kana abbaan iccitii fakkeenyi warra oromoota shiigaa moo maalitti du'anii waraqaa nyaatan maaloo jedhamee akka sana jechuudha biifoleen iccitii keenya nu eegee obboleettii keenya nu fuudhee mana isaa nuu kaa'ee dhossee isiirratti akka rakkoon hin geenye isiin illee akka nu wajjin dhaabattu namni godhaa ture obboleessa keenya biifolee islaamummaan gandummaan tuusan daangeessin tokkoffaa ganda kootii miti hin jenne lammaffaa siin kiristaanaan islaaman jenne warra akkanaatiif an kabaja mataarra na jirudha kana warra akkanaa keessattuu amantii biraa ta'a ganda biraa ta'a dubartii tokko ofittinaa fuudhan yookiin waan tokko narra akkadhe ana ta'anii uummata oromoo ta'anii ofittinaa fuudhanii galata guddaa qabu obboleettii keenya sana dawwaliiti yoo danda'ame kottu jedhiini waan itti nu qabna dubartiidha gaafa duraa bilbilaa fi kalas. ida walii kottu naanii naa galchaa neetworkiin naa hojjetaan jiru isiin illee qabsooftuun hojiin qabsaa turte obboleettii keenya sanaan artistitu fa'a dhiifama jechuufan galee maa jettaa artistitu fa'a Homaa rakkoon qabu carraa hiree nama maaliifi waan ta'uu qabu. isiin wanni isiin hin goone yoo jiraatte illee akkumatti duraa jedhaa turte dubartiidha ni sodaatte taa ni maal taa akkasii akka jedhaa turte dhugaa saayikoolojii siimiin irra geessanii saayikoolojii siimiin irra isuma dhugumaa cimtuudhaayyuu tuurifattee yoo bajjeeftee yoo siinu garuu gaaga ta'egaa ittuma muddaa qabbaneessaa turre tokko argachuudhaaf tokko dhabuu hin qabnu jedhaa turre walumaa galatti namni dubbata harkifachuun sii akka namni shakku isii godheera lakkaa isiinii waan reeffachiise tu reeffachiise akkuma nuuf kaabadee isii kaabade angaruu rabbi naaf dhiisu malee dhibbaan dhibbatti shakkeera laa maalaan soba dhageessanii maalaan si soba dhibbaan dhibbatti gurguratteetti jedheera sagaleen kun nagaa miti sagaleen kun jira miti Ayyee dhaga'ame.
Jire. Nama tokko argaan jiru man. Nam tokko argaan jiru neetworkiin argaa jiru. Kanaafi shakkii tangaleen dhibbaan dhibbatti obboleettii keenya sana shakkeeraan. Namni immoo na shakkisiise intala shayxaana miidiyaa kanarraa ofiin boontuu moo ofiin maalii ofiin jettu sanatti akka shakku na goote. Mucaan mana keessatti naan jetteetti. Mucaan mana keessatti yeroo jettu isiin immoo maal jetti? Mucaan bakkeetti duutee naan jetti. Ofiin boontuu siin jedhan immoo mucaan mana keessatti mubaarak naan jetti. Maala godhu bakka asiin gurgurte jedhee kaa. Sinii galee kanaafuu bakka uummanni jirutti obboleettii keenya yoo dhagaa jiraate akka carraa dhiifama akkuma obboleettii keetii baasuuf iyyii sheexanaa wajjin isin hojjenne ne kakanne olii gadi fiigaa turre akka obboleettii keetii baheera galatoomii nu wajjin dhaabachuu keetiif dhageesse yoo jala jiraatte akkasii yoo jala hin jiraanne immoo kottuutii uummatuma irratti dhiifaman si gaafadha gara kooti. Naani ol galteetta? Neetworkii maal fayyadamnaan iyyoo hojjeta? Waa tokko gurraacha hundi keessanii irratti mul'ataa jirtan eenyu viidiyoo banatee jira nama meeqa jira hin beeku komentiin ilaala malee. Gadi buusitii waliin wal gadi buusitii wal deebi. Laa neetworkiin sirreeffadha hin deeminaati dubbadhaa nama naa galcha dhaqilaa amma sirra deebii dubbadhu reettanu obbolaan keenya dhaqeeffadhaa. Warri obboleettii kee artistuu fa'aa obbolaa balleessi yoo danda'ame viidiyoocha yoo waan si jeeqaa jiru. Waliin dubbannee waan kanatti seennee haragaa guyyaa meeqaffaa keenyatti gara guyyaa 20 ol yeroo keenyatti gubnee olii gadi dhamahaa turre guyyaa hadhaa reenfisii akkasiin duutee jirtuu fi akkisiin itti duute sun akkuma nutti himamaa ture Paakistaanii otoo mana hojiitii balleessee gara mana obboleettii keenya utuu geessu akka duute dhibbaan dhibbatti irra geenyee jirra. Maatii obboleettii keenya suuraadhaanis viidiyoodhaanis na bira ga'ee jira jechuudha. Asirratti wantan jechuu barbaadu maatii firoottan obboleewwan hundayyuu akkasumas hiriyoottan ijoolleen gandaa akkasumas obboleewwan keenya biyyoota arabaa jirtanu jajjabinan sin yawwa gaddaa wal arginan seenee gaddaa walitti deebinan seenee gammachuudhaan argamte jennaa walitti deebina jennee eegaa turre amma gaddaa walitti deebinee dhiifama naa godhaati wannan sirra barbaadu obboleettii keenya kana gara biyyaatti galchuu malee carraan qabnu maatiin tokko tokko mee suuraa sii nu ergii maal jedhu ani immoo suuraa sii erguurra akka barbaadettu yoo duute jiraatte suuraa sii maatiitti erguurra reenfuma sii maatiitti ergine jennaan akka barbaadan itti ilaalanii namni makiinaadhaan du'e akkamitti du'e mee suuraa naa ergin jedhamu namni makiinaan du'e waan ta'eef dagaan makiinaa maali kan jedhu abbaa beekutu beeka walumaa galatti atattamaan reenfa sii gara maatiitti erginu namoonni shakkii qabdanuu fi waan biraa qabdan shakkii keessaa ba'a mubaarak obboleessi keessa dhibbaan dhibbattoon si mubaarak dhiifama jala murtanii qabu battan dhiqqoo mubaarak maallaqa nyaatee haqa ijoollee shamarran biyya arabaa dhossa ka jedhu abshiraan siniin jedhaan dhibbaan dhibbatti 90 miti dhibbaan dhibbatta mana waan kana immoo seera qabeessani namni isin qabdanu namni isin amantan Saudi Arabiyaa keessa jiru reenfa dhaqee isin ilaaluu danda'a amma bakka reenfaas waraqaadhaanis viidiyoodhaanis laga qabeera waan ta'eef namni isin ana caalaatti amantan yookiin ana caalaatti amanuutu hin taane namni isin barbaadan Saudi Arabiyaa keessa jiru ijoollee mana madaamii jiranullee deemanii yoo ilaaluun eeyyamamaa ta'e bakka isin jirtu erguudhaaf qophiidhaan. Isin gadi ijoolleen naannoo ijoolleen jalli. waan kana dalaydee waan guddaa dalaydee waan kasi amanullee kasi amanuu baatellee waan goote rabbii jecha goote kana abbaan amane amanu ati waan hojjette bakkan gayuudha ana akka kiyya kana si dhoggaa akkuma suuraa jette sani suuraan warra hedduu namni asitti yeroo ta'u yeroo adagaa makiinaatiin du'u ni argina. Maatii san irra deebiftanii yoo waan boochisu yoo ta'e malee akkuma jettan hin ergin jedhee yaadaanillee hedduu warra makiinaan asitti du'u nutu beeka waan ta'eef achumatti haala dandameen achumatti halaalan malee itti ergitanii ennuun godhini kana
asumaan odoo bira tartee natti tola. Haa ta'u ammoo waan godhamuu qabu amma dhugatti takaraa caala akka dhaamsa obbolummaatti akka ilmaan Oromootitti waan godhamuu qabu qofa irratti adalainu malee kasi amanes kasi amanuu baadhes kana of duuba deebitee odoo haasa'uu baatte baay'ee natti tola jedhee yaadaan. Waan godhuu qabnu qofaa goonu. Galatoomii obboleessa kiyya qaalii obboleettiin keenya dhibbaan dhibbatti adagaa makiinaatii fi akka Paakistaanichi illee du'aaf jireenya gidduu jiru akka tumana hojiitii baatee akka boontuu ofiin boontuu maa jettan sun asumaani lakkoofsa mi'atti lakkoofsa lama barreeffata arti mucayyoolle bilbileetti meeraa isillee nu galcha warroonni muteetira haadha lakkoofsa lama sana galcha lakkoofsa lama san galcha isillee Alkiseeraayyee amma itti mul'ataara. Oromoo sheer walii godha. Roozaa Muluqanii moo Yuusaari? Namni biraan barreessinaa obboleettii keenya barbaanne. Harkiftanii jirtu immoo beeksistaniitu. Suuraa obboleettii keenya taakira lakkoofsa 10 tana na fakkaate isin lakkoofsa 10 tana. Harkiseera gastii erga obboleettii keenya.